harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show torbaniin toora Facebook YouTubein kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Baratuu gingilchaa. Gingilchaati. Gingilchaan keenya har'aa kan bara 2022 marsaa lamarra geenye jirra. Sagantaa guyyaa irraa qabatee kan isiniif dhiyaate jirnaaltichi keessan kun qaxaleen hafatamu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan keessummaa taatan YouTube channel keenya subscribe gochuun maatii qaanqee show takka dabalamtan akkasumas immoo ergaan keenya kun yoo isiitti tole hiriyoota keessanii raabsuun dagatinaa isiniin jenna haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa lammaffaa kan bara 2022 ispoonsara gochuun akkuma aadaa kan nu cinaa dhaabbatan Gobanaa and Associate. Gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha. Gobanaa and Associate balaa konkolaataa, balaa xiyyaaraa, dhimma yakkaa, dhimma immigireeshinii, dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesotaadha. Teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota. Waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte, North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila isiniif kennuuf qophiidha. Tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Gobanaa 5 yookaan immoo 1888-462-3625 Gobanaa and Associate. Gobanaa and Associate sagantaa keenya guyyaa har'aa sponsora gochuun ammas waan nu cinaa jirtaniif galataaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya biyya Ameerikaa isteeta feetan magaalaa feetan keessa jiraattan dhimma seeraa gorsa seeraa yoo barbaaddan Gobanaa and Associate muuxannoo waggaa 19 ol qaba. Afaan keessaniin tajaajila argattu. Lakkoofsi bilbilaa Gobanaa and Associate 1888 Gobanaa 5 yookiis 1888 Afurja lama soddomii ja'a 25 Gobanaa and Associate hedduu galatooma. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kanneen biyya keessaa biyya alaa teessanii sagantaa keenya qaanqee show gingilchaadhaaf yaada jajjabinaa nu barreessaa jirtan nu bilbilaa jirtan toora Facebookii keenya toora YouTubeii jalatti komentii nu barreessaa jirtan guyyaadhaa guyyaatti laayikii nu godhaa jirtan sabskraayibii godhaa jirtan sheerii godhaa jirtan baay'ee dhugaa isin galateeffachuun barbaada naaf jiraadhaa horaa bulaan isiniin jedha akkasumas immoo qaanqee show jalatti jooyinii godhaatii aangoo argadhaa jedhee waamicha dhiyeesseen ture sagantaa kana keessattis torban kana namoota 3 argannee jirra namoota 3 kana aangoo isaanii wajjin isaan galateeffachuun barbaada tokkoffaa irratti kan argamu meelaa tuubiidha shaalaqummaa argatee jira lammaffaa irratti Fuad Kamal shaalaqummaa argatee jira eelaa Oromoo shaalaqummaa argatanii jiranii sadan isaanii torban kana meelaa tiub Fuad Kamal akkasumas eelaa Oromoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa maatii qaanqee showtti baga dabalamtanii shaalaqummaa argattanii jirtu baay'een isiniin boona Facebook request yoona ergitaniisi dafee isin simachuudhaaf qophiidha keessaan na barreessa horaa bulaa ulfaadhaan isiniin jedha ammas namoonni maatii qaanqee showtti dabalamuu barbaadanii YouTube amma ilaalaa jirtan kana gajjallaa join kan jedhu jira joinii sana yoo tuttanii aangoo 3 jira aangoo barbaadan keessaa filattanii sagantaa kana cinaas dhaabbachuu dandeessu aangoo argachuu dandeessu nu cinaa dhaabbadhaa miidiyaa keessan guddifadhaa warri ammoonaatti nu wajjin jirtan nu jajjabeessaa jirtan nu barreessaa jirtan yaada adda addaa nu kennaa jirtan horaa bulaa ulfaadhaa lafaa ol ka'een isin galateeffadhaa naaf jiraadhaa waaqayyoon isin haa eebbisachuun barbaada. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattoota
Shalom dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya marsaa lammaffaa kan bara 2022ffaa. Artist keekiyyaa badhaadhaa. Artist keekiyyaa badhaadhaan sirba qeente torban kana keessa gallakkise sirba baay'ee haalaan namatti tolu yoo irra deddeebi'anii dhaggeeffatan malee waan baay'een isaa nama rakkisa akkuma arge namaan galu irra deddeebi'anii dhaggeeffachuu baay'ee barbaachisa. Osoon gama haasaa kiyyaatti hin seenin dura artistii kanan galateeffachuu barbaada. Artist keekiyyaa hedduun si galateeffadha. Baay'ee horii buli ulfaadhu namoonni tokko gaagaafanii nama faarsuu jalqabu kana warra aarantu jira nama faarsuu baay'istaanaan jedhu ani immoo nan gammada yommuu sana maaliif an gammada nama arrabsita jechuurra nama faarsaa jirta wanaan jiran na gammachiisa amaluma kootu nama faarsu nama waa hojjetu nan faarsa waan kaleessaa waan darbee waan isa gara fuula duraa otoo hin taane haala amma keessa jirurra dhaabbadhee namni gaafa waan bareedaa tokko hojjetu nama nan faarsa faarsuun koo sanatti hin qaanfadhu yoo nama arrabseen itti qaanfadha malee nama faarsuu hin qaanfadhu kanaaf egaa har'asi nama tokkoon isinii faarsuufan deema artistii kana sirbi artistii kana yeroo baay'ee sirboota qeenxee inni gagallakkisaa jiru kana akka nama kitaaba dubbisuuti jalqabarraa kaastanii kanaan dura sagantaa koo keessatti taasiseen jira sirba keekiyyaa badhaadhaa dhaggeeffachuudhaaf nama kitaaba dubbise ta'uu qabda akkasumatti callisee sirba wajii ittiin utaalan duwwaa otoo hin taane waa baruu seenaa baruu raacitii wayisi keessa jiraachuun dirqama sirba isaa dhaggeeffachuudhaaf amma immoo sirba gingilchaa jedhu gabaarra oolchee jira waa'ee sirba kanaa wajjin wal qabatee namoonni sagaleen isaa baay'ee dhagahamu rakkoo adda addaa qaba saawundiin isaa miksiinga waan baay'ee jedhama namni waan gaarii ofii hawwuu dadhabu tokko hin jiru haala inni keessa jiru akkaataa inni itti hojjete isatu beeka rakkoo hamaa keessa jiraate biyya baqaa keessa jiraate waan akkasii hojjetanii uummata biraa ga'uun waan guddaadha na biratti kabajaa guddaa qaba ani biyya Kanaadaa keessa taa'e hamma inni hojjete kana ruubii hojjechuu hin danda'u biyya nagaa keessa jiraadhe biyya hojjedhee jiraachuu danda'u keessa jiraadhe biyya utoo nagaa kootiif hin sodaatiin gadi ba'ee quruphisee ala kanaa iyyaa Turuudoo waaqayyoon aangoorra nuuf akaa'uti. Biyya kana keessa jiraadhe amma kana hojjechuu hin dandeenyu. Artistoota biyya alaa jirtan sirriitti beeku. Namni kun garuu biyya baqaa keessa taa'e haala hamaa keessa taa'e jaalalanni Oromummaaf qabu jaalalanni artii Oromootiif qabu as keessatti agartaa jechuudha. Sirba isa kana duwwaa miti sirbanni kanaan dura baases yoo agartanii tutaatanii namni kun haala hamaa keessa taa'e sirboota babbareedaa baay'ee hojjete. Sirba kana keessatti saawundiin isaa akka gaariitti hin dhagahamne istiidiyoon lafa jiru hin jiru biyya baqaa keessa jira rakkoo keessa taa'anii kan hojjechuudhaaf iyyuu galata guddaa badhaasa guddaatu isaaf mala. Sirbi isaa immoo milkii qaba kinu akkuma inni gallakkiseen hidhamtoonni Oromoo hiikamaa jiru. Isa boodatti deebina. Kanaaf keekiyyaan badhaadhaa haala hamaa keessa taa'ee sirba bareedaa kana hojjete hawaasa isaa biraan ga'utti kabajaaf ulfina guddaa qaba. Mee sirbicharraan xiqqoo isiniif taphadha. Ayaan Oromoo itti jaanii lubbuun hin ta'u riqichaanii adda baasa hundaa gingilchaanii ayaan Oromoo itti jaanii lubbuun hin ta'u riqichaanii adda baasa hundaa gingilchaanii. Hedduu galatoomi keekiyyaa badhaadhaa baay'een si galateeffachuu barbaada irra deddeebi'eedhuman si galateeffadha. Waa'ee sirba kanaarraa namoonni koomentii adda addaa kennaa jiru warri kaan sagalee isaa waa'ee viidiyoorraa waa'ee ergaa isaarraa nama koomentii kennu nagarre sirbi garuu inni guddaan ergaa isaati. Muuziqaan akkaataan itti waraabame waan biraa ta'e kwaalitiin isaa waan biraa haa ta'u garuu achi keessatti wanti ilaaluu qabnu inni guddaan ergaan isaa maali walaloon isaa maal jedha waan jedhu akka gaariitti dhaggeeffachuu nama barbaachisa. Sirbi keekiyyaa badhaadhaa akkuma kanaan dura dubbadde waa'ee sirba isaatii dhaggeeffachuudhaaf baay'ee obsa nama barbaachisa. Akka nama kitaaba dubbisuuti seenaa dubbisa hirraaga waan gara fuula duraa sitti hima waan darberraa sitti hima waan si quruphisiiseedhuma akkasitti si teessisu duwwaa otoo hin taane ergaa gurguddaa of keessaa qaba waan ta'eef akka gaariitti gurratti qeensanii dhaggeeffatanii hubachuu nama barbaachisa. Keekiyyaa badhaadhaa hedduu galatoomi. Waa'ee kiliippii isaa kanarratti namoonni koomentii adda addaa yeroo isaan barreessan na ilaalaa sagaleen isaa kwaalitiin sirrii miti warri jedhan jira. Of course dhugaadha sun kwaalitiin sagalichaa sirrii miti haala inni keessa jirurraan kan ka'e hubachuu dandeenya.
Waa'ee viidiyoo isaarraas namoonni tokko tokko yaada kennachaa jiru. Viidiyoon isaa dukkanaa jedhan. Eeyyee dukkanaa ergaa mataa isaa qaba innis. Keekiyyaan sirba isaa kana guyyaa waraabuu dadhabee otoo hin taane haala uummati keenya yeroo ammaa keessa jiru mul'isuudhaaf sirbichi dukkana keessa waraabame. Dukkanayyuu haa ta'u malee isaa dukkana keessasi gingilchaansi ilaalaa jira. Gingilchaansi gingilchaa yaada jedhu ittiin dabarfachuudhaaf waan ta'eef jalqabarraa kaasee haga xumuraatti haalli uummati keenya keessa jiru yeroo ammaa hidhaan Oromiyaa keessa jiru, ajjechaan Oromiyaa keessa jiru, waan yeroo ammaa hawaasa keenya irratti raawwachaa jiran, xiyyaaraan dirooniidhaan tumaa jiran sana wajjin wal qabatee ummati keenya gammachuu keessa hin jiru. Ummati keenya dukkana keessa jira. Dukkana keessa yoo haa jiraatu malee gingilchaan immoo hojii isaa hojjechaa jira. Gingilchaa jirra, ilaalaa jirra, si taajjabaa jirra. Yeroo itti seenaan si gaafatu hin dhufa waan jedhu ergaa of keessaa qaba. Walaloo isaa sirriitti dhaggeeffachuun isin barbaachisa. Artistii keenya kana Keekiyyaa Badhaadhaa yuutuubii mataa isaatii banatee jira. Yuutuubii kana sabiskiraayipii godha. Cinaa dhaabbadhaa. Saantima achirratti waa banaafiiti kana kennaafi kan godhaa isiniin naa godhaa isiniin jechaa jiru. YouTube chaanaalii isaarra kaawwatee jira. YouTube chaanaalii isaa sabiskiraayipii gochuun viidiyoo isaa daawwachuun hiriyoota keessanii erguun artistoota keenya akkasittiin akkasiin cinaa dhaabbattaniin isin gaafachuu barbaada. Yeroo baay'ee warra yuutuubii mataa isaanii banatanii sirba mataa isaanii irra kaawwatan kana tola hojjetanii haala hamaa keessa taa'ee biyya baqaa keessa taa'ee horii hammana horii ittiin jiraachuu qabu ofirra dhiisee artii Oromoo irratti baasee waan kana hojjetee nu biraan ga'ee jira. Nama kana jajjabeessa, artistii kana jajjabeessa, artistoota keessan jajjabeessa, cinaa dhaabbadha. YouTube chaanaalii isaanii sabiskiraayipii godhaafi. Amma kanoo amma 105 irra ga'ee jira. 200, 300, 400 argatu. Waan nu kaffalchiisu saantima tokko hin qabu. Saantima tokko YouTube chaanaalii isaa sabiskiraayipii gochuudhaaf, YouTube chaanaalii qaanqee shoo gochuudhaaf, YouTube chaanaalii artistoota biraa gochuudhaaf saantima tokko hin kaffaltan. Axxaniima sabiskiraayipii gootu. Gaafa hojii akka gallakkisu immoo viyuu gootuuf. Isin irraa miti faranjii kennaaf. Isin bashannantanii sababii isin bashannantanii bituu faranjiin isaa kaffaltiif. Malee kiisii keessan keessaa baastanii waan laattaniif tokko hin jiru. Akkasittiin artistoota keenya cinaa dhaabbadha. Kabiraammoo namoota sagantaa qabdan, namoota YouTube chaanaalii qabdan, namoota qophii adda addaa qabdaniifan waa jechuu barbaada. Walirratti hinaafuun gaarii miti. Wal cinaa yoo dhaabbanne wal jajjabeessine jabaanna tokko taana hin cimna. Kanaaf wal jajjabeessinu keessumatti nama entertainmentii Oromoo irratti yeroo amma baay'ee hojjechaa jiru gara entertainmentii Oromootti dhufuu keetti baay'ee kan itti gammanne Viijin Entertainment Birraa Gammadii irraa waa jechuu barbaade. Birraa Gammadii nan beeka wal dubbisnaa keessaan bilbilee itti murraa wanti haasa'u waan uummataati sammuun namootaallee kiliirii akka ta'u fuulduran sitti muu barbaada. Gaafan kana jedhu isnaa dhaabaa birraa waa'ee birrummaa duwwaa otoo hin taane waa'ee Viijin Entertainmentii irraa waa jechuu barbaade. Hojii hojjechaa jirtu hojii babbareedaadha. Hojii baay'ee nama boonsu. Yeroo baay'ee si galateeffadheera. Sirboota ati maxxansitu hundumaa irratti gaafan artistoota irraa dubbadhu Birraa Gammadii Viijin Entertainment si galateeffachaa jira. Amma si galateeffachuun dhaabu. Hojii amma jalqabde kana itti fufi. Baay'ee nama boonsa. Baay'ee namatti tola. Kanaan dura namoota aragoota biraatu artistoota keenya irraa waa guurrachaa ture. Har'a immoo namni afaan keenya dubbatu waan akkasii banee YouTube chaanaalii banee muuziqaa produusii godhee akkas YouTube irra kaa'ee waa gochuu keetti baay'een gammada. Garuu Birraa Gammadii Viijin Entertainment garuu waan sirraa soraadhumaan yaadi kee fi attenshiniin kee horii duwwaa ta'uu hin qabu. Guddina artii Oromoo akka ta'usi warrallee sirratti fidanii maxxansinallee jajjabeessi. Yeroo tamma advertisementii gootu warra si duwwaa dhufan keessaallee namoota filtee goota. Birraa Gammadii dhageessaa namoota filtee goota. Hin filin artistiin Oromoo hundi isaanii nuuf artistii dhuma. Kaabarraa dhufu, kibbarraa dhufu, baharraa dhufu, eessarraa haa dhufu, bakka fedhe haa dhufu. Afaan Oromootiin dubbata, artii Oromoo guddisa, artii Oromootiif hojjeta, artistoota hin filin. Yoollee yuutuubii keerraan ka'an ta'e akkuma warra kaan gootee promooshinii gootee fi sirba isaanii beeksistu warra kanaafis godhiif. Amma sirba kanaafaa sheerii godhu nagarran. Sirboota yuutuubii keerratti hin baane sheeriin gootu. Maaliif ati waamuma yuutuubii keerratti jiru duwwaadha. Nuti immoo gaafa asii irratti hojjennu artii Oromootu guddachaa jira irratti hojjenna malee birraatu maxxansee abaluutu maxxansee abaluun maxxansee miti. Sirboota adda addaa argaan jira. Si jala deemee ilaalaan jira. Gingilchaan akka hundumaa gaa iji isaa waan ta'eef Joorji Abbuufaa amma dheengadda sirba Jawaar Faatiif sirba. Sheeriin gootu waan akkasii. Waanuma viijinii duwwaarra jiru duwwaadha. Waanuma sana duwwaa maaliif viyuu mataa keetii duwwaa ilaallatta. Viyuu
Vision Entertainment ilaalta malee sa'atii kan warra kaaniin ilaaltu. Artistoota keenya ija tokkoon ilaali. Ija tokko gaafan si jedhu tokko jaamsichuu koo miti. Akkasittiin walqixa ilaali. Walqixa ilaali. Warruma view baay'ee si argamsiisu duwwaadhaaf dibbee rukutuun gaarii miti. Artii Oromoo guddista, aadaa Oromoo guddista yoo ta'e hunda isaanii ija tokkoon ilaali. Sheerii godhiif. Hamma dandeessetti godhiif. Nothing. Waan naman kaffalchiisu bara. Gaafati viidiyoo adda addaa kana maxxansitu sheerii goona. Hin maxxansina. Uummata bira uummata ilaalu, uummata fudhatu, isan barbaanne hadhiisu. Artistoota keenya addaan hin qoqqoodin. Waa baay'ee isa kaan immoo yeroo biraa yoo inni sirraa ta'e immoo akka gaariitti immoo gingilchaa finne immoo itti gingilchina. Gingilchaan bakka hundumaa ga'a. Balbala hundumaa qosa. Kun hiriyaa kooti, kun walan dubbisaa, kun maaloo kooti wanti jedhamu hin jiru. Gadi baaneerra. Al tokkichan dubbannaa hin gingilchina jennee gadi baaneerra. Nama hundumaarraa dubbanna. Kamtu foon ta'e, kamtu golxa ta'e. Kanaaf artistoota keenya Vision Entertainment akka Vision Entertainment akka Birraa Gammadiitti ija tokkoon ilaali. Yoo dhuguma artii Oromoof hojjetta taate, yoo dhuguma artistoota Oromoo jajjabeessuu ta'e, hunda isaanii tokko siif walqixa ta'e warra si biratti viidiyoo isaanii fidanis warra si biratti hin finne jajjabeessite yoo taate irraa godhi komii baay'eetu jira waa'ee kee. Gara fuula duraatti garuu yoo irraa sirratteef hin sirrattaa yoo sirrattuu baatteef immoo gadi finnee irraa basaq goonee dubbanna. Ammaaf garuu sirba kee kiyyaarran xiqqoo isiniif deebi'a. Ayaan Oromoo itti jaanii itti jira gingilchaanii cubbuun hin ta'u riqichaanii gabaasa hundaa gingilchaanii. Barri yaa gingilchuu jeranaaltichis agingilchuu keekiyyaa badhaadhaa hedduun si galatoonfadhaa. Naaf jiraadhu artistooti keenya biyya keessaa biyya alaa hojii artii irratti qooda fudhachaa jirtan mara keessaniif galataaf ulfina guddaan isiniif qabaa. Naaf jiraadhaa ulfaadhaa. Programii keenya Qanqeeshoo hojii daawwachuu feetan subscribe nu godhaa, like illee nu kennaa, comment illee nu barreessaa, waan argu feetan illee nutti himaa, isaaniif finna naga qabaadhaa. And we would appreciate. Thank you. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaan keenya marsaa lammaffaa kan bara 2022 kan biraa wanti waliin ilaallu torban kana keessa hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessaa ba'an irraa wal qabsiisee sooshaal miidiyaan kun miila tokkoon dhaabbataa jira. Namoota hedduutu biyya keessaa biyya alaatti gadi ba'ee sooshaal miidiyaa kanaan quruphisaa gammadaa ililchaa jira. Warri kaan immoo mootummaa galateeffatu, mootummaadhuma galata galchaa jiru. Naagaluu didan. Naagaluu ide warra quruphisan keessaa warra mootummaa galateeffatan keessaayis miti. Sababiin ani hidhamtoonni kun hiikamuu isaaniitti gammachuu baay'ee hin qabne walakkaa qaama kootu mana hidhaatti hafee jira. Walakkaan qaamni kooti mana hidhaa keessa otoo jiru warri kun ba'uun isaanii gaarii haa ta'u malee warra mana hidhaa keessa jiran sanatu na gaddisiiseen callise. Silaa otoo hidhamtoonni Oromoo cufti isaanii mana hidhaa keessaa ba'anii gammachuun koo adda nan ga'u ture. Garuu qaamni koo walakkaan mana hidhaa jira waan ta'eef walakkaan gadi ba'uu isaaniitti gammachuu guddaa haa qabaadhu iyyuu malee waan na quruphisiisu hin qabu, waan na ililchiisu hin qabu, waan baay'ee akkuma shubbisu na godhu hin qabu. Mootummaa warra galateeffatu faatu jira. Akkamittiin akka isaan mootummaa galateeffatantu naa galuu dide. Jawaar Mohaammed faan obbo Baqqaleen Garbaa faa jalqabayyuu hidhamuun isaanii sirriidha. Badii balleessanii mana hidhaa galanii mootummaan immoo badii isaanii sana argee dhiifama godhee fi hiikee jedhanii waan galateeffachaa jiran natti fakkaata. Jalqabayyuu mootummaan hidhamtoota Oromoo hidhuunsaa sirrii miti jedhee mormaa jira. Badii tokkoon qaban jechaan jira. Yakka tokkoon qaban jechaan jira. Maaliif hidhamu jechaan jira. Kanaaf maaliif mootummaan naa hiike jedhee waan na gammachiise mootummaa galateeffadhuuf tokko hin qabu. Hidhamuun qaban turan. Manni hidhaa sun isaaniif hin malu ture. Karra namaatti maqne ture. Dallaa namaatti maqne ture. Baala namarra hin buufne, nama hin xunne, qe'ee isaanii, mana isaanii, jireenya isaanii irraa qabamanii mana hidhaa galan. Mootummaan jalqabumayyuu isaan hidhuutti sirriin turre. Sirrii waan hin turreefi galateeffachuun nan barbaachisu. Kanaafan mootummaan galateeffadhu. Gammadees immoo warra quruphisu keessas hin jiru. Qaama koo walakkaatu mana hidhaa keessa jira. Badii tokko malee, yakka tokko malee har'a mana hidhaa keessatti kan raarfamaa jiran qaamni koo Jaalle Abdii Raggaasaa tachi jira. Badii tokko malee har'a mana hidhaatti kan rakkachaa jiran Jaalle Mikaayil Booranfaadha. Koloneel Gammachuufaadha. Qabsaa'ota Oromoo kumaatama, qeerroof qarree Oromoo kumaatamatu har'a mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran. Walakkaa gannaa baasanii walakkaatti waan na gammachiisan hin jiruuf warri ammayyuu mana hidhaatti hafan yakka isaanii badii malee mana hidhaa jiru waan ta'eef mana hidhaa irraa ba'uu qabu jedheen har'as falmaaf jechuudha.
walakkaa qaama kootiitu har'a mana hidhaa keessa jira. Kanaafan hin shubbisne. Jawaar Mahammad faan obbo Baqqalee Garbaa faa Hamzaa Booran faa har'a hidhamtooti Oromoo mana hidhaarraa hiikamutti gammachuun qaba. Gammachuun koo garuu hir'uudha. Jalqabayyuu hidhamuun qaban ture. Warra waggaa 30 dhiiga ummata Itoophiyaa xuuxaa turetu har'a dhiifamni godhamee fi mana hidhaatii bee ilmaan Oromoo baddii tokko malee mana dukkanaa keessa jira. Kanaaf hin galateeffadhaa mootummaa. Kana gammachuun kana. Waan dhibba nurkaa fuudhanii 10 nuu kennanii nu gammachiisu. Akka nuti gammanne yoo barbaadan dhibba nuuf deebisan. Yeroo si galateeffachuu qabne illee galateeffanna. Humna qabda, ajjeesuu dandeessa, hidhuu dandeessa, miila kutuu dandeessa. Garuu kanan goone naa deebisuutti galatoomi humna keetti illee gargaaramne jennee yoo galateeffachuun nurra jiraate gaafas galateeffanna. Yoo hidhamtoonni Oromoo guutuun mana hidhaatii ba'an. Yoo qabsaa'ooti keenya bilisaan gallakkifaman. Warri yakka tokko malee har'a mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran guutummaa guutuutti gaafa isaan ba'aniira kan gammannu. Jawaar Mahammad kan kaleessaa caalaa har'a mana hidhaa keessa jira. Hiyyaadatti yoo ta'e Jawaar hiikamuudhaaf guyyaan 2 gaafa isaa hafu mana isaa keessaa dhaqanii obboleettii isaa hojjettu dooktora isaa hundaa fuudhanii mana hidhaa gashan. Mana hidhaa gashanii mana Jawaar qullaattan bisan maal godhan mana Jawaar keessatti maal awwaalan maal kaan har'a bilisaan jira mana hidhaa tureef isaa bakki bilisaa salaayyuu mana hidhaa bal'aatti gale har'a mana hidhaa gaaffii malee mana fincaanii dhaqu keessa gale mana hidhaa yeroo barbaadetti nyaatu keessa gale malee kaleessa saayitiidhaan nyaatas kaleessa saayitiidhaan mana fincaanii dhaqu kaleessa iyyamaan qaama dhiqatu har'a qaama dhiqachuu danda'a garuu mana hidhaati. Maal awwaalan mana Jawaar keessa maal kaanii fi deeman mana Jawaar keessa waan waajjira isaanii keessa ta'anii yeroo barbaadan ajjeessi godhanii xaaxessanii isa dhabamsiisuu danda'u kaan ta'e maalitti beenna wanta sagalee isaa waan viidiyoo isaa waraabu kaan yoo ta'e maalitti beenna har'a kinoo qofaa isaa jira guyyaa 3 guyyaa 4 uummatatti dubbachaa hin jiru akkamitti dubbata waan meeqatu kaa'amee jiru waan dhokatee kaa'amu meeqa jira kanatti kan gammannu mana hidhaa dhiphoo keessaa mana hidhaa bal'aatti dhufuutti gammannaa. Gaaffiin uummata keenyaa gaafanni deebii argate kan gammannu. Jawaar Mahammad mana hidhaati kan be'eef miti kan shubbisnu. Obbo Baqqalaan Garbaa mana hidhaati waan be'eef miti kan shubbisnu. Gaafa gaaffiin uummata keenyaa deebii argate kan shubbisnu. Gaafasi kan galateeffannu. Gaafasi kan ililchinu. Gaafasi kan quruphisnu. Gaafasi kan ililleedhaan lafarraa mana hidhaarraa ba'an jechuun bilisa ta'an jechuu miti. Bilisa kan isaan ta'an waan isaan itti hidhamaniif sun gaafa inni bilisa ta'edha. Namoota baay'ee dubbisuuf barbaada bilbilaan bifa adda addaa interview gochuudhaaf yeroo kennaafi waan baay'ee mana sana keessa xaxameera jira ta'a. Waggaa tokko manicha keessa hin turre. Waan barbaadan manicha keessa kaa'anii jiru ta'a. Mana sana yoo jijjiirate duwwaadha nagaan isaa sirriitti kan eegamu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa lammaffaa kan bara 2022 kan xumuraa wantirraa haasa'uu barbaade gidduu kana sooshaal miidiyaa miila tokkoon dhaabaa kan jiru waa'ee waraana bilisummaa Oromoo keessumaa immoo jaallee marroof jaallee mo'ii gidduutti rakkootu uumame jedhamee ijoolleen biltsiginnaa baay'ee sooshaal miidiyaarra afarsaa jirtu tokko sagaleen adda addaatu gallakkifamaa jira. Garuu wanti warra kana baay'ee afarsaa jiranii ijoollee badhaadhinaati ijoollee biltsiginnaati. Maaliif isaan afarsuun isaan barbaachise? Waan isaan maxxansan jala deemtanii yoo ilaaltanii sagaleen jaallee mo'iidhaaf jaallee marroo gidduutti haasaa isaan godhan kana yeroo ijoolleen biltsiginnaa maxxansan jalqaba maal jedhan? Jaallee mo'iin jaallee marroo irraa sodaa guddaa waan qabuu fi marii isaa wajjin godhee sagaleedhaan waraabee gallakkisee jedhan. Yoo dhugumatti jaallee mo'iin waan kana godhe jaallee mo'iin sagalee hoggana isaatii waraabee gallakkise jedhanii saaxila baasaniiru. Nama isaa gaddu fakkaatanii saaxila baasan sagalee keelaa marroo kan waraabee gallakkisaa jiru isa mo'iidha mo'ii akka barbaadde godhi waan jedhu ajaja kennaafii jiru. Oromoonaan Oromoo walitti buusaa jiru. Waraanaan waraana cabsuu barbaadu. Hiriyoota lamman jaallan lamman walitti buusuudhaaf haala kanaan deeman guyyaa 2 sana booddee immoo jaallee marroon jaallee mo'ii irratti tarkaanfii fudhatee jaallee mo'iin goota hiriyaan qabne jedhanii immoo faarsuutti kaan
guyyaa lama booddee immoo viidiyoon sun sooshaal miidiyaa kana keessa baay'ee deemaa jira. Dhugumatti nama sammuu qulqulluudhaan yaadu yoo jiraate haasaan isaanii tokko haga xumuraatti sirriidhumatti hoogganni nama isa gajjallaatti waan haasa'u taase. Rakkoon isaan gidduutti uumame rakkoo naamusaati malee rakkoo kaayyoo miti. Ati mucaa kooti sin guddifadhe bakka kanan si kaa'e qawwee sitti hidhee ijoollee ciccimtuun sitti kenne kanin sitti kennuuf akkati cimtee loltee injifattee uummata kana bilisa baastu ati garuu bakkuma tokko dhattee teessee waan jedhudha. Haasaa viidiyoo kanaa keetti viidiyoo sana taphachiisuun nan barbaachisu warra olola oofaniif anis karaa banuun nan barbaachisu kunigaan seeruma kam keessatti hoogganni kan isa gajjallaatti akkuma bu'aa jiru akkuma obbolammaadhaaf Dr. Abiyyi walitti bu'anii Dr. Milkeessaadhaaf obbolammaan walitti bu'anii isaan illee gaan kaayyoo baddaan ba'an jarri kun garuu kaayyoo miti. Wanti waraana keessatti sadarkaa du'aadhaan nama geessisu yoo jiraate waraana keessa ture waan hin beekuufi waa'ee kaayyooti. Kaayyoon jijjiiramuudha kun waa'ee kaayyoo miti. Waan isaan gidduutti uumame waan naamusaati waan naamusaa immoo adabbiidhaan sirra. Qawwee irraa hiikanii arbuuxii nama hidhuu mana hidhaa nama galchuu adabbii walitti kennuu qoraan falaciisuu waan adda addaa wal godhuudhaan wal sirreessa waraanni. Sadarkaa lubbuudhaaf isaan wal barbaachisu hin jiru. Waan kana immoo kan afarsaa jiru jaallemooyin goota qabsaa Oromooti. Jaallemooyin waraana biraa utoo garmalee hoogganni isaa isa irratti tarkaanfii fudhatee warri isaa wajjin jiran irratti hin callisan. Ololli kun kan geggeeffamaa jiru ololli kun kan afarfamaa jiru warra biltsiginnaarraati. Isaan olola oofuurraa guyyaa tokko dhaabbatanii hin beekan. Jaallemarroon sagalee kana keessatti isa waa'ee walajjeessu mitiiti sittaasa'uuf illee waan baay'ee diigama jedheen soraadhee jedhe haasaa dabar. Waan tarkaanfii sirratti fudhachuu miti sittaasa'uudhaaf illee nan soraadhee kanaafan sittaasa'uu dhiise. Kanaafan sitti dubbachuu dhiise. Malee waan sadarkaa lubbuu irratti isaan geessisu tokko hin jiru. Ololli kun hin milkaa'aa fi jara kana. No. Kanaan dura milkaa'ee hin beeku ammas hin milkaa'u. Dhugaarra dhaabbannee anaaf jaallemarroon ija tokkoon ilaala qabsaa'ota Oromootti hin beekan. Isa kanatu hoogganaadha. Isa kanatu isa gadi jira. Isa kanatu kana lubbuun isaanii na biratti tokko. Ija tokkoon hin lamman kan ilaala. Gingilchaan waan arge yoo jiraate waanan hubadhe yoo jiraate qorannoo mataa kootii geggeesseera waan baay'ee irraa hubanneerra akkamuu ololli oofamaa jiru kana miti. Diinatu ooffachaa jira. Waraana kana walitti buusuudhaaf keessaa fudhatanii biyyatti galchanii waan baay'ee godhanii ummati akka waan gooneef ummata jalaa ajjeesuu qabanii hidhuu hinfadhisuu ijoollee xiqqoo magaalaa keessatti amma immoo karaa kanaan ka'an kanaan hin milkaa'u hin milkaa'an. Ololli waraana bilisummaa Oromoo duris diigee hin beeku ammas hin diigu boris hin diigu. Maaliif jarri kun kaayyoodhaan walitti dhufan? Kaayyoon immoo obbolaa nama gooti, obbolaa caalaa walirratti du'u malee warra walajjeesu miti. Seenaadhuma qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti warra walajjeesu hin dhageenya. Hin dhageenye. Badiin xixiqqoon tokko jira of course. Waraanni aariidhaan gaafa gadi ba'u gaafa bobba'aa deemu namni tokko emotionaliidhaan tarkaanfii adda addaa namarratti fudhachuu danda'a. Garuu akka kaayyootti lafaan qaban. Nama baay'ee jaallatu tokko sadarkaa tarkaanfii walirratti fudhatu irra geessan. Dubbiin isaa dubbii naamusaati waan ta'eef. Haasaa kana keessatti waan jaallemarroon jedhe tokko anas waan yeroo baay'ee keessa koo deddeemaa jiru tokko jira. Waraanni keenya yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo bakka adda addaa dhaqee to'ata. Yeroo bakka adda addaa kana dhaqee to'atee bilisa baasu warra kanaan dura mootummaa wajjin turetti adabbii kennee akka uummati filatee immoo nama biraa achi kaawwatu godhee warra sanaa wajjin hojjeta. Gaafa immoo lolli itti hammaatu bakka sanaa dhiisanii gaafa deeman mootummaan immoo gaafa dhufu maal godha? Warra yeroo waraanni bilisummaa Oromoo bakka sana ture immoo bulchaa gandaa ture maal ture immoo fuudhee ajjeesaafaa jira. Uummatatu gidduutti rakkachaa jira. Uummatatu gidduutti miidhamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka tokko dhaqee to'ata. Ji'a tokko ta'a, torban lama ta'a, torban tokko ta'a. Yeroo torban tokko ji'a lama sana taa'u hawaasaa wajjin walii gala, hawaasaa wajjin dubbata. Bor immoo bakka sanaa buqqee gaafa deemu mootummaan immoo gaafa dhufu uummata naannoo sana irratti miidhaa adda addaa geggeessaa jira. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa walitti kan darbattanii kubbaa miti rasaasaa. Lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa.
rakkoo uummata keessa jiru sodaa inni guddaan isa kana ololli amma social media keessa deemaa jiru kuni tokko firarraa nagarre ijoolleedhuma bilchiginnaatu baay'ee afarsaa jira waan ta'eef inni kunis isiniif hin milkoofne gara fuula duraatti waan biraa moo irratti soqadhaa kotta isarraa isin dubbanna sagantaa guyyaa har'aaga sponsor gochuun kan nu cinaa dhaabbatan Gobanaa and Associate gorsa seeraa barbaaddu dhimma seeraa qabdu muuxannoo gabbataa waggoota 19 oliif horanneen hoggaas tajaajilu gammachuun keenya guddaadha Gobanaa and Associate balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma yakkaa dhimma immigireeshinii dhimma maatii dabalatee dhimmoota seeraa kamuu irratti tajaajila ni kennina waajjirri keenya inni muummeen St. Paul Minnesotaadha teessoon 2147 University Avenue West Suite 117 St. Paul Minnesota waajjira keenya isa damee Valentine 15720 Brixham Hill Avenue Suite 300 Charlotte North Carolina 28277 jiruttis koottaa tajaajila siniif kennuuf qophiidha tajaajila seeraa nuti kenninuuf maamiltoonni keenya ragaadha lakkoofsi bilbilaa 1888 Gobanaa 5 yookaan immoo 1888-462-3625 Gobanaa and Associate Gobanaa and Associate sagantaa keenya guyyaa irraa sponsora waan gootaniif galataaf ulfina guddaa isiniif qabna hawaasni keenya biyya Ameerikaatiif naannoo ishee jirtanii dhimma seeraa yoo barbaadan gorsa seeraa yoo qabaattan Gobanaa and Associate lakkoofsi bilbilaa 1888 Gobanaa 5 yookiis 1888 462 balaa konkolaataa balaa xiyyaaraa dhimma maatii dhimma immigreeshinii kamiif iyyuu Gobanaa and Associate deebisiniif qabna sagantaa guyyaa har'aa waan nu daawwattaniif guddaa isin galateeffanna sagantaa biraa nagaa walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadhaa isiniin jenna YouTube chaanaalii subscribe godhaa